Mootummaan galmoota qonnaa afran wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu alergii dabaluu kana laagalan keessoon bakka buusuun carraa hojii babal'isuu fi inisheetiiviiwwan adda addaa bocee hojiirra oolcheen bu'aa gaariin argamuu danda'eera. Akka waliigalaatti waggoottan darbanii sochii guddaan misooma qonnaa irratti godhamaati kan jiru bara baraan fooyya'insa guddaa agarsiisaa jira. Keessattuu galmoota qonna irratti qabanne galmoota arfan milkeessuudhaaf wabii nyaataa milkeessuudhaaf alergii biyya alaa dabaluudhaaf biyya alaatti kan galu bakka buusuudhaaf kana fayyadamne immoo carraa hojii bal'aa uumuudhaaf karoorota qabaman milkeessuudhaaf waggoottan darban sochii bal'aan godhamee jira. Sochii bal'aa godhame sanaan dhugaa dubbachuudhaaf bara baraan jijjiiramni dhufaa jira. Keessattuu dhimmoota arfan kana milkeessuudhaaf akka kallattiitti kan qabanne karaan irra deemne jennee qabanne tokkoffaa baay'inaan oomishuudha. Lammataan qulqullinaan oomishuudha. Sadaffaan ariitiidhaan oomishuudha. Kunis teekinooloojii qonnaa fayyadamuun oomisha kilaasteraan milkaa'uun danda'ameera. Isa kanaaf teekinooloojii adda addaa fayyadamuu mala adda addaa fayyadamuudhaaf itti deemaa kan jirru. Isa kanaaf bu'uurri guddaan tokko kilaastera. Kilaastera yoo gooneen alatti oomisha qulqullina qabu oomishuu hin dandeenyu. Oomisha baay'ina qabu oomishuu hin dandeenyu. Midhaanumti wal cinaa jiru wal influence wal godha. Inni tokko inni qamadii fi xaafii wal biratti facaafte wal dhiiba jechaadha. Oomishas qulqullina oomisha isaa fi baay'ina oomisha isaa gadi buusaa jechaadha. Kilaasteraan oomishuun meeshaa tokko baay'inaaf qulqullinaan oomishuudhaaf meeshaa tokkodha jechaadha. Tiraaktara fayyadamuu, sanyii filatamaa fayyadamuu, xaa'oo fayyadamuu kanneen kana fakkaatan inpuutiiwwan barbaachisan fayyadamuu kallattiitti kaa'amee kan deemamaa jiru. Lixarratti boqqolloo fi ruuzii irratti hojii fakkeenyummaa qabu hojjetamee jira. Saliixa, boloqqee, maashoo iddoo adda addaatti Harargee bahaa dabalatee hojjetamaatti isheen jiru. Biiroon keenya baroota jijjiiramaa waggoota 5 darbanitti hojii qonnaa hundeeraa jijjiiruuf galmoota gurguddoo 4 qabatee hojiitti seene. Isaanis galma wabii nyaataa mirkaneessu, galma oomishaalee biyya alaaraatti galu, biyya keessatti misoomsuun bakka buusu, oomishaalee alergee baay'inaaf qulqullinaan misoomsuu fi kana hunda keessatti immoo carraa hojii uumuu qabatee hojiitti seene. Haaluma kanaan oomishaalee wabii nyaataa mirkaneessan bifa hojii kana raawwachuuf immoo inisheetiivota 33 hojiirra oolchuutiin irratti karoorsuutiin hojiitti galee isaan kana keessaa yoo galmoota keenya duukaa qabannee olaallee galmoota keenya arfan bifa milkeessuu dandeenyu irratti jira yeroo ammaa. Innis galma wabii nyaataa mirkaneessuutiin oomishaalee wabii nyaataa mirkaneessan kanneen akka boqqolloo, bishingaa, xaafii, midhaanota ruuzii isaan kana irratti bal'inaan hojjechuutiin tokkoffaa lafa isaan irratti misooman dabaluutiin dachaatiin dabalee jira. Bakkeewwan inisheetiiviiwwan qonnaa qabatamaan itti milkaa'e keessaa dachee magariituun oomisha waan hundaaf mijataa ta'e godinni Jimmaa, Iluu Abbaa Booraa fi Qeellam Wallaggaa isaan ijoodha. Qonnaan bultoonni godina kunneenis galma ga'iinsa inisheetiivii misooma ruuzii kilaasteraan oomishaa turaniiru. Gabaadhaa ruuza binnee jennee dubartaan keenya giftee galtee nu nyaachiftu malee uma ruuza jedhamu hin barre. Amma kana irratti ruuni bee facaasiyyuun seenne wakka shabooti seena jechuudha. Faca'ee biqilaatti yaanne amma facaafnee biqilee amma akkanatti baala isaa arguun keenya kun waan adda nutti fakkaataa jira nu. Nus fayyaduudhaanis gabaadhaaf dhiyeessuufis kan abdiirraa qabnu ta'uu isaati. Kilaasteraan xaa'oon sanyiin dhufe waqtii yookiin hojjennee bu'aa qabeessa taane. Gabaa giddu galeessaatiifis qulqullina isaa eegee soonatti dabalee akka dhiyeessuu danda'uuf sanyiilee galchuu qabnu galchinee soona dabaluu qabnu daballee teekinooloojii itti fayyadamuu qabnu hundumayyuu kan ittiin bu'aa qabeessa ta'an hunda fayyadamne godinichi lixa biiftuu keessaa godina oomishaa godina oomishni itti fe'amu tun taane godina oomishni irraa fe'amu godina bitu tun taane godina gurguru akka ta'uuf hojjechaa jiru ta'uu isaati. Godinni Jimmaa akkuma buna oomishee alergii dabaluun guddina dinagdee biyyaa keessatti gahee adda durummaa
bahaa jiru inisheetivii misooma ruuziis hojiirra oolchuun kana laagalan keessoon bakka buusuu danda'eera. Qe'een milkaa'inni kun itti argame dachee magariituu waan hundaaf mijattuu taate bu'aa bayii teessumni lafaa lageenii fi bosonni uwwisee jiru na ilaalaa ijaa fi qalbii namaa hawwatu aanaa Shabee Sombooti. Aanaan Shabee Somboo bara 1998 of dandeessee aanaa taatee hundoofte. Biyyeen aanaa Shabee Somboo waan itti facaasan kan ol deebisu midhaanii fi oomishaalee garaagaraa dirra lafaarra uwwisanii argaman dachee magariisa oomisha tolchu ta'uu ragaa bahu. Aanaan kun oomishaalee gosa garaagaraa kanneen akka bunaa, ruuzii, urgooftuu fi mi'eessituu, xaafii fi boqqolloofaan beekamti. Oomishni ruuzii biyya Hindiitti bal'inaan beekama. Ruuzni kanaan dura kan beekamu naannoo ollaa keenyaa naannoo Amaaraa keessatti kan beekamu naannoo Fogoraa jedhameetoo beekamutti. Sana alatti ruuzni hin ba'u jedhamee qorattoonnis achumatti qabatanii taa'atoo kan turan. Hooggansi tures achumatti ilaalaa kan ture jechuudha. Misooma ruuzii hin beekamu ture naannoo keenya keessatti godina gara Iluu Abbaaboor aanaa tokko irratti beekama ture aanaa Daarii Murrattee jecha. Yeroo ammaa inisheetii misooma ruuzii kun godinaalee keenya ruuzii faala mijaa'aa qaban keessatti babal'atee jira. Gara hektaara miliyoona 1.5 misoomaa jiraachaa. Isa kanarraati oomisha kuntaala gara miliyoona 40 ol ta'u misoomaa jira. Isa kanarree ruuzii biyya alaaraatti galu biyya keessaatiin bakka buusuuf hojii jalqabbii gaariitti jira. Inni immoo waarshaa falfaltuun isaa kun yeroo ammaa bifa waarshaatiin yuuniyoota keenyaan abbootii qabeenyaa irratti hirmaachuun qonnaan bulaan keenya dhiyeessee jira. Ruuzii falaafalee jira gabaaf dhiyeessaa jiraachaa. Ruuziin lafa caffee bishaan qabachuu danda'u roobni ji'oota dheeraa roobutti sirnaan biqila. Qe'een oomisha ruuzii akka biyya keenyaatti dursee madaqsee godina Jimmaa aanaa Shabee Sombooti. Yeroo sanatti qonnaan bultoonni tattaaffii fi dhamaatii dhuunfaa isaaniin oomisha duraa kan akka daagujjaa fi xaafii lafti isaanii asii dawwaa waan deemee fi ruuzii kanaan bakka buusuu fi bara 2011tti ruuzii oomishuu eegalani. Mala qonnaa ammayyaan waan hin deeggaramnee fi yeroo sanatti bu'aan argamaa ture muraasa ture. Wayitaa ammaa garuu aanaan Shabee Somboo giddugala oomisha ruuzii ta'uudhaan sadarkaa biyyaatti qe'ee muuxannoo oomisha ruuzii irraa fudhatamuu taatee jirti. Hojiin oomisha ruuzii qonnaan bultoota muraasaan eegalame har'a aanaa Shabee Somboo oomisha ruuziin akka filatamtu godheera. Aanaan kun oomisha ruuziin milkaa'ee oomisheesii godinaalee Oromiyaa fi aanaalee sanyii qoodaa jira. Bara darbe bara 2017 kana keessatti akka godina Jimmaatti naannoowwan ruuziin ta'uun irra jiraatu kan jedhu tarkaanfiiwwan addaa pirezidaantii keenya akkasumas muummee keenyaan bocamee gad dargan ruuziin eessatti ta'uu danda'a. Aanaa tokko irratti jammara hektaara lamarra. Amma yoo xiqqaate bara 2018-17 kan xumura kanatti hektaara 355 ol jecha. Kana jechuun hektaara lamarraa kaanee akka ruuziin biyya Jimmaa ta'uu danda'u mootummaan jijjiirumsaa mootummaan uummataa quuqamu keessattuu mootummaan hojjechiisee hojjechiisu mootummaa misoomaa kan jedhamu biyyi keenya kun lafa qabdi bishaan qabdi ruuziin biyya kana taa'aatti hin argamne waggaa sadarfan kana milkaa'uu danda'ame jechaadha. Muuxannoowwan argataa dhufnerraa aanaas gara aanaa hundaatti guddifne oomishaanis immoo lafa naannoo hektaara 221tti kan itti guddifnee fi aanaalee qabnu hunda keessatti kilaasteraan hojii misooma ruuzii oomishnee. Kilaasteroonni gurguddoon 7tu jiru. Kilaastera kana keessaa immoo bal'inaan kilaastera inni guddaan lammaffaa argamu kilaastera kana. Kilaastera kana caalu kan hedduutu kan jiru. Ruuziin aanaa Shabee Somboo keessatti kana dura yaalamaa ture. Garuu immoo inisheetiivii mootummaan keenya inisheetiivii godhee gadi buuseen booda xiyyeeffannoo egaa argateen booda oomishtummaadhaan aanaan Shabee Somboo lafa hektaara 40 olitti ruuzii kan oomishe jechuudha. Kana qofa osoo hin taane oomishuu qofa osoo hin taane dhiyeessii sanyiitiin illee godinaalee Oromiyaa keessa jiran raabsuu jalqabneeti kan jiru jechuudha. Kana qofa osoo hin taane daangaa naannoo biraatiif gaambeellaa fi dhiyeessuu kan jalqabne ta'uu isaati. Kun fakkeenya ta'uudhaan muuxannoo ta'uu kan danda'udha waan ta'eedhaaf kanaaf immoo akka godina akka aanaattis godinaalee aanolee godina keenyaatiif kennine yeroo ammaa kana inisheetiiviin kun aanaa baay'ee keessatti babal'ate qonnaan bulaan waldaadhaan gurmaa'anii achi keessatti fayyadamaa ta'anii jiru. Aanaa Shabee Sombootti abbootiin qabeenyaa fi dargaggoonni waldaan gurmaa'anii oomisha ruuzii oomishaa turanii jiru. Nuti amma ruuzii duraan gabaadhaaf oomishna. Gabaa nyaataaf oomishna. Amma isa dhiisnee karaa sanyii filatamaatti galleerra. Sanyii filatamaa oomishaa jirra. Ruuziin amma nuti asittiin oomishne naannoo aynata 5ti. Gosa 5 kana keessa amma kan keessa jirru kun asmaraa jedhamti. Waggaa arfaffaarra jira. Egaa ruuzii kana bareechineetuma
mi'a isaa dhadhamanneetti hojii isaatti badaa eegallee. Lafa hektaara 100 fi naannoo 20 irratti oomishnee jirra. Lafa kanarraa hektaara tokkorraa yoo bichate hektaaran kuntaala 45 amma kuntaala 60 hin arganne jennee irraa mootummaan naannoo kanarratti dhiyeessiiwwan barbaachisaa ta'e oomishni kun akka sirriitti galma ga'uuf xaa'oodhaan wal qabatee dhiyeessiiwwan adda addaa deeggarsa adda addaa kennuu irratti gama biraatiinis ogeessi waajjira qonnaa nu wajjin ta'uudhaan oomishni ruuzii kun akka guddatu deeggarsa adda addaa nu kennaa jiru jechuudha. Aanichatti inisheetiiviiwwan qonnaa 28 mootummaan qabate keessaa 27 milkeessuun danda'ameera. Egaan daawwattoota keenya muuxannoo gaggaarii oomisha ruuzii fakkeenyummaa aanaa Shabee Somboo jiru naannoo keessanitti babal'isaan dhaamsa qophii keenyaati. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii aga badaaninaa dhimma oomisha ruuzii irratti qopheeffadhee asuma irratti xumureera. Qopheessaan qophii kanaa Marshaa Shophaan ture. Qophii biraatiin hanga deebinutti nagaatti.